Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Warra filame waliitan waadaa koo taasise. Garbicha koo Daawitiifis nan kakadhe. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeel Tuubii biyya alaattis biyya keessaattis bakkeewwan garaagaraa teessanii chaanaalii kana hordofaa jirtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maariyaam, maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni Waaqayyoo maqaan isaanii akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana mata dureen barnoota keenyaa Faaruu 88 lakkoofsa 3 irratti qulqullichi Daawit akkana jechuudhaan dubbata. Warra filame waliitiin waadaa koo taasise, garbicha koo Daawitiif immoo nan kakadheefi jedha. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya waggaa waggaatiin yeroo hundumaa guraandhala guyyaa 16 yookiin immoo nuti afaan Amaariffaatiin Yekkaatii jennee kan beeknu guyyaa waadaa kakuu araaraa yookiin immoo guyyaa waadaa kakuu dhiifamaa jechuudhaan guyyaan kun ni beekama, ni kabajama. Akkuma beekamu kakuu dhiifamaa yookiin immoo waliigaltee dhiifamaa jenneetu waamuu dandeenya jechaadha. Isaatiin dura Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo garaagaraa abboolii keenya waliitiin, qulqulloota waliitiin, raajota waliitiin waadaa garaagaraa taasiseera. Waadaa dhiifamaa Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos taasise kana keessaati waadaa jechuun waliigaltee, waliif galuu, waan ta'uuf malu sana dhiisuuf, dhiifama gochuudhaaf waadaa sana seenu jechuudha. Waadaani kallattii garaagaraatiin seenamuu danda'ama. Waadaan bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Waadaa hafuuraa fi waadaa foonii. Egaa akkuma beekamu abbooliin keenya darban, raajonni qulqulloonni rakkoo namoonni raawwataniitiin, cubbuu namoonni taasisaniitiin, balleessaa namoonni balleessaniitiin, rakkoo gidiraa qorumsa isaan gubbaa qaqqabu kana kallattii garaagaraatiin Waaqayyo waadaa dhiifamaa yookiin immoo waadaa kakuu dhiifamaa isaaniitiif seeneera yookiin immoo galeera jechuudha. Egaa akkuma beekamu gosoonni waadaa gosoota baay'eetu jiru. Namoonni namoota waliitiin waadaa barreeffamaa, waliigaltee barreeffamaa ni taasisu jechuudha. Egaa akkuma kana waadaan Waaqayyoo waadaa namootaa irraati garaagartummaa guddaa qaba jechuudha. Waadaan namootaa fi waadaan Waaqayyoo garaagartummaa guddaadha kan inni qabu. Kan Waaqayyoo diigamuu kan hin dandeenye, Waaqayyoon waan dubbatetti gaabbuu kan hin dandeenye, Waaqayyoon nan raawwadha kan jedhe raawwachuu kan hin dhiisne, nan taasisa kan jedhe taasisuu kan hin dhiisnedha. Waadaan Waaqayyoo bara baraatiin jiraataadha yookiin immoo dhaabbataadha. Waadaan namootaa garuu yerootiin, baraatiin haaromfamus, jiguus danda'a. Waadaan qaamolee lamaa fi isaa ol gidduutti gaggeeffamuu danda'a. Waa'ee waadaa kana gaafa kaasnu waadaa Addaam, waadaa Nohi, waadaa Abrahaam, waadaa Loox,
waadaa Saaraa, Yaaqoob jennee gosoota waadaa garaa garaa kaasuu dandeenya. Fakkeenyaatiif seera uumamaa boqonnaa 4 kaasnee gaafa ilaallu isa afaan Amaariffaatiin yookiin immoo Gi'iizitiin kidaan jedhamu. Egaa waadaan kun fakkeenyaatiif waadaa abbaa keenya Addaamiitiin gaafa ilaallu waggaa 5,500 booda mucaa kee irraatii dhaladheetan si fayyisa waadaa jedhudha. Waadaan abbaa keenya waadaan Addaam jechaadha. Wangeela seera uumamaa boqonnaa 4 kaasnee gaafa ilaalu ni arganna. Waadaan abbaa keenya Abrahaam immoo lafan si agarsiisutti, bakkan si agarsiisutti maatii kee, sanyii kee, lammii kee hundumaa gadhiisiiti ba'i, ummata baay'ee sin taasisa, maqaa keetiin ahzaabonni hedduu ni eebbifamu, atis immoo abbaa nama hundaa ni jedhamta jechuudhaan Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa 12tti waadaa Abrahaamiif galidha. Itti aanuudhaan waadaa Nohiitiin gaafa ilaallu si duubaa fi kanaatiin booda dhaloota dhufu irratti lammata bishaan badiinsaatiin isaanin balleessu waadaa jedhu Waaqayyoon Looxiitiif galee jira. Inni biraan seera uumamaa boqonnaa 19 gubbaa irratti bakkan si agarsiisutti, lafan si agarsiisutti ba'i, lammata gara duubaatti hin deebi'in jechuudhaan Looxiitiif Waaqayyo waadaa galee jira. Kanatti aansuudhaan kakuu haaraa keessatti waadaan ta'e kun keessumaatii kidaana miret jennee gaafa waamnu maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiiti. Waadaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii garuu egaa akkuma beekamu kidaana miret yoo jenne, Maaramii yoo jenne, deessu haadha gooftaa yoo jenne maqaan ishii tokkodha. Haa ta'u malee garuu guyyaa guraandhala 16 kun waadaa kakuu araaraa jedhameetu beekama. Kana jechuun ilmi namaa waadaa ishiitiin eebba kan argatu, dhiifama kan argatu, waadaa bara baraatiin isheedhaaf kennamedha. Kanaafidha qulqullichi Daawit faaruu isaa 88 lakkoofsa 3 gubbaa irratti maal jedha seetanii, warra filame waliin waadaa koo taasise, garbicha koo Daawitiifis nan kakadheefi waadaan seeneefi. Waadaan namootaa baraan daangaadha. Waadaan namootaa eegamuus danda'a, jiguus danda'a. Waadaan Waaqayyo garuu kan hin diigamne, bara baraatiin kan yaadatamu, waadaa lammata haaromfamuu hin qabnedha. Kanaaf egaa guyyaa kana manni kiristaanaa haati keenya qulqulleettiin kidaana miret yookiin immoo waadaan kakuu araaraa maalitti argatte jennee gaafa ilaallu warra maqaa ishiitiin mana kiristaanaa ijaare, warra maqaa ishiitiin warra beela'eef beeluu baase, warra qullaa ta'eef daara baase, warra rakkate gaafate, warra hin qabneef laate, ijoollee isaa maqaa ishiitiin warra moggaase, mana kiristaanaa fi ixaanaa fi zabiibii, eebsaa, dungoo garaa garaa, kennaa garaa garaa kan kenne, wareega garaa garaa kan wareeggate, bishaan qorraa illee maqaa ishiitiin kan obaase, gatiin isaa jalaatii hin badu jedhee Waaqayyoon guyyaa waadaa kana waadaa araaraa isheedhaa itti kennedha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa akkuma beekamu haati keenya qulqulleettiin kidaana miret yookiin immoo waadaa kakuu araaraa balaa isabiitiin lubbuu 77 nyaate, waadaa ishiitiin gannata akka galu taasistee jirti. Qulqulleettiin haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam waadaa ishii kanaatiin Dookimaasiin
araarsummaa ishiitiin bishaan isaa gara wayniitti akka jijjiiramuuf taasistee jirti. Walumaa gala kidaane mirat jechuun waadaa dhiifamaa, waadaa fayyinaa jechuudha. Walii galtee dhiifamaa jechuudha. Kana jechuun warra maqaa isheetiin hojiiwwan hafuuraa garaagaraa raawwate, warra wareega kennate, warra dhibamee wareeggate, mana Waaqayyoo warra ijaarsise, mana Waaqayyootiif warra kennaa laate, haati keenya qulqulleettiin kidaane mirati waadaa kakuu araaraa isheerraa, waadaa kakuu dhiifamaa isheerraa eebba argatu. Qulqullichi Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 56 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu, mana koo keessatti, mooraa koo keessatti maqaa hin banne, maqaa bara baraa, dhiiraa fi maqaa dubartootaa caalu isiniitiif kennaa jedhe. Waadaan kun qulqulloota Waaqayyootiif, wareegamtoota Waaqayyootiif, abboolii qulqullootaatiif, ergamoota isaatiif waadaa yaadannoo, waadaa kabajaa, waadaa jaalalaa isaaniitiif kennamedha jechuudha. Kanaatiif waadaan namoota lamaa fi namoota lamaa ol gidduutti walii galtee, walii galuu, seera walii galtee, heera walii galtee mallatteeffamu jechaadha. Waadaan biyya lafaa irratti taasisu namoonni waadaa walii galan barreeffamaanis waadaa walii galuu danda'u, afaaninis waadaa walii galuu danda'u. Kan Waaqayyoo garuu waadaan isaa waadaa gaabbii hin qabne. Namni waadaa nuu galee kanan siif godha, kanan siif raawwadha, waan akkasiin si gargaara, waan akkasiin siif raawwadha jedhee waadaa nuu galuu danda'a. Hanga dhumaatti cimee kan waadaa sana eege jiraachuu danda'a. Hanga dhumaatti immoo cimee waadaa sana kan hin eegne jiraachuu danda'a jechuudha. Waadaan Waaqayyo garuu jiraataadha. Fakkeenyaatiif Addaam abbaa keenya waadaa galame gaafa ilaallu, waggaa 5,500 booda mucaa kee irraa dhaladheetan si fayyisaa kan jedhu waadaadha. Waadaa kana Waaqayyoon raawwateera moo hin raawwanne? Waadaa kana Waaqayyoon xumureera moo hin xumurre jennee gaafa ilaallu, waadaan Waaqayyo yookiin immoo Waaqayyoon namoota waadaa inni galee hin xumurre tokkollee hin jiru. Waadaan Waaqayyoon namootaaf laatee hin xumurre hin jiru. Abrahaam akkuma kana abbaa nama hundaa ta'eera, eebbifameera. Ahzaabonni biyya lafaa maqaa isaatiin eebbifamaniiru. Innis abbaa nama hundaa ta'eera. Waadaa eenyutiin? Waadaa Waaqayyootiin. Waadaa eenyutiin? Waadaa Waaqayyo isaatiif galeetiin. Kanaafidha kidaane mirat jennee gaafa ilaallu, har'as warri araarsummaa keenya qulqulleetti dubroo maaramiitti amanu, araarsummaa qulqulleetti dubroo maaramii warra simatu, warra fudhatuudhaaf Waaqayyo har'as waadaa galee jira. Egaa akkuma beekamu dhimma waadaa kanarratti kutaa lammaffaa guyyaa biraa waliitiin ilaaluu, waliitiin barachuu dandeenya jechuudha. Waadaan Waaqayyoo ni raawwatama, fiixaanis ni baha. Kan namoota garuu namoonni waadaa galan eeganii hanga dhumaatti ittiin dhaabatan, waadaa isaanii kan raawwatan namoota muraasaa fi namoota muraasaa qofaadha. Kan Waaqayyo garuu waadaa ilmaan namaatiif gale hunda raawwateera, eegeera. Namni garuu waadaa isaa hin eegu. Namni waadaa isaa eeguu dhiisuu danda'a. Waadaan Waaqayyo garuu waadaa bara baraan jiraatudha. Kanaafidha qulqulloota kan kabajaa jirru. Kanaafidha qulqullootaaf kabaja laachaa kan jirru. Kanaafidha qulqulloota kabajaa kan nuti jirru jechaadha. Wareegamtoota, toloota, qulqulloota, ergamoota, qulqulleetti dubroo Maariyaam, fannoo,
tsabala waaqayyoo isaan kun waadaa waan qabaniidhaaf waadaa isaanii kanaatiin waaqayyoon nu fayyisa. Kidaana miratii waadaa kakuu araaraa warra maqaa ishiitiin maqaa isaanii moggaafate, warra mana kiristaanaa ijaare, warra beela'eef beeluu baase, warra dheeboteef dheebuu baase, warra dhukkubsate gaafate, warra rakkate gargaare, warra mana kiristaanaa mana maqaa ishiitiin kennaa garaa kenne waaqayyoon waadaa dhiifama akka godhuuf waadaa galeefii jira. Guraandhala guyyaa 16 kan kabajamu kana fakkaata gaafa ta'u waadaan namootaa fi namoota gidduutti immoo raawwatamu guyyaa biraa waliitiin ilaaluu dandeenya. Har'aaf barumsi qabannee dhufne warra filame waliitiin waadaa koo taasise, garbicha koo Daawitiif immoo nan kakadhe kan jedhu ka'umsa goone hanga ammaatti waliitiin barannee jirra. Kan baranne laphee keenyatti, kan dhageenya sammuu keenyatti nu barreesse firii 30, 60, 100 buufannee hanga dhumaatti cimnee akka dhaabannu Gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nu gargaaru, nu haa turu. Nagaatiin tura. Waaqayyo isin faana ta'u. Wangeelii tuubii, sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuu hin dagatinaa nu hordofa. Waaqayyo isin faana ta'u. Hunduma keenya Waaqayyoon nu haa eebbisu. Eebbi haadha keenya qulqulleettii waadaa kakuu araaraa kidaana miratii lafa jirrutti bakka jirrutti.